jal kabawana kanatin kana rasu egale jolle kenya bali sitani matta jolle kenya jal kabawana kanatin na rasu egale namni jal kaba bala ula kudal kimsa jolle kenya galle kimsa namni jal kabana rasu egale midia kana ratti jolle kenya abdi sila laan jedhini hamiye guyyaa isaati wajjin si yaadachiisa feesbuukii irratti ta'e tiktookii irratti guyyaadha wajjin haa ta'u naa rabsanus waan jiru walumaan dubbannee immoo sirreessinee kaan keessaan dhufee dhiifama gaafatee kaan wanta ta'e haa ta'u arrabni ijoollee keenyaa nagu ba'a kan nama biraadha. Nama guba namni keessaa dhalatan eenyummaa kaasila naguba fakkeenyaaf amma wuceenchi gaallaa kutaa foolota keenyaa labsina kutaa gamaatam ahiyyaa lichi kutaa anamma namni biraa bakkee obboleessi kun arrabsuudha amala isaaniin qabatee hin beeku malee namni biraa iddee biraatii dhufee arrabsuu naa wayya malee obboleessi kun arrabsuun filadhu. Namni tokko obboleessa keetti minaan jedhee obboleessi kun arrabsuudha bakkee dhalannaa waraanuu naa wayya. Dhageeffadhu. Wallahi. Abdi an wannan suka jibu jiru gaaffiin kee sirriidha waan hundu sirriidha. Yoo nan ijoollee jimmaa hin gargaarsu humna qabu waan si galee. Rabbuma namni humna qabu rabbiin qofa iyyee. Humna qabu rabbi malee an humna qabu. Baasus hin danda'u galchus hin danda'u. Akka ijoollee Saudi Arabiyaatti immoo kaleessa ijoolleen mubaarak nama baasaa mubaarak maal nama godha akka Saudi Arabiyaatti miti ijoollee sagatee miti ulamaatu narraa dubbataa ture. Waa'ee galiitii karaan Saudi Arabiyaa uummata 100 karraa banamu haga BBC afaan Oromoo kan immoo nagaa jira. Ani immoo isan si jaalladhu waa tokkitti akkuma wallaaluma kootiitti dubbadha waan natti dhaga'amerra. Gaafa mucaawwan kana dhufee dubbatu jalqaba si jalan ture si dhaggeeffataan ture. Guyyaa sadii fi guruppii garagaraatiif rakkoo garagaraatiin mudatamneeti rakkoo sanarra jirra. Rakkoo sana xumuree kaane inshaallah wallahi natuyyi sagalee ta'aa fi silaa kanaadhaan natuyyi maqaa baafame. Kadaran natu maqaa baafame rabbi silaa kadhattu na godhe kadhee takkaa yeella hin beeku. Rabbi ammallee si yeellaa isinii inni kun dhugaadhuma jirtu. Yeroo baay'ee immoo ijoollee Saawudii kana jalqabumayyuu situ sagalee ta'aa ture jechuudha. Gaafa attaa namni bakka sagalee kanatti ni baqata waan biraatiin viidiyoo biraa fakkeessiteellee dhumarratti enna uummanni baay'atee jedhe waa'ee ergaa kee qabattee dhufte dabarfataa turte. Isa kan xaayiroo kana immoo duraanis sagalee isaa dhageesse gaafa sana rakkoo garagaraatiitiin mudatamtee rakkoon qabu namni numa rakkata. Enna qadarteefi jettu enna akkas jettu naawwiin dhufee kunoo mubaarikii sagalee qabee dubbii xaayiroo sana eessaan geesse jennaan. Ani dhimma ijoollee Jimmaa keessa nan laallatu dhimma ijoollee Jimmaa keessa hin galu rakkoon Oromoo Jimmaa nan ilaallatu jedhee akkana jedhee. Egaa erga kun jedhee mubaarik kana dhugaadhaan jedhee kunoo sagaleen qaba viidiyoon qaba jedhe. Egaa isa kan dhaggeeffadhu sagalee qaba viidiyoon qaba jedhe hawaa tokko sirra barbaadaan. Ilaa akka ijoollee Jimmaa kana galchaa Afisaalii kun akka ijoollee Jimmaatti na dhagaha. Yoo dhugumaan haqa jaallattan ati dhugumaan haqaa falmite yoo ta'e yoo kutaa korraa haqni naan baane kutaa biraarraa haqni naan bahu waan ta'eef nama meeqana wallolee jiraan yeroo ammaa kana duula bakka biraatti ana balleessuudha namni nama balleessu wallahi Oromoon guutuu yoo natti dachee wallahi nan balleessu yoo rabbi na balleesse malee dhageessa Oromoo taate namni biyya duniyaa kanaa nan balleessa jedhe aboo obboleessoo namni biyya duniyaa kanaa akka jiru nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam ana wallaala tokko dhiisi balleessina kijibduudha xonqaayiidha rasuula rabbiin qulqulleesseenuu kenneenuu erge ilmi namaa ati keessi kennu balleessinu malee qulqulluudha miira keessa tokko jedhi diiniin ni fudhatee balleessinu malee jedhanii diin al-islaamiin hadda bakka itti jiru hunda jira bakka dukkanni hundi
dukkanni jiru hundi jira. Si galee namni gargaarsa rabbii Elaa qabu amma waan beekoo. ta'e qabu ana bitta nama hin jiraadhaan nama hin gabbarus nama hin kadhadhus dhaggeeffadhu. Dhugaa koo garuu dhugaa koo akka ijoollee jimmaatti guruppii na dhagaye abdi nafichiisi namni maa hunda isaa sitti maati guruppii ijaareen jiraan mucaadha kaleessuma walitti qabee aljaziiraa naawiidhuma hundi keenya tokkummaa namoota gara 20 taanee guruppii mari'annee misin jiraan guruppii ijaarrannee gargaaraa jirra. Tokkoffaa haja gargaaran. Tokkoffaa haja miskuu abbaa nagaa adda kan aadaa jirtu nam tokko kan na bira hin jirre dhaggeeffadhu. Namni tokko kan na bira hin jirre halkanii guyyaa gadi ba'ee ummata Oromootiyyee dhageessa. Onlaayiniin jiraattu. Dhagaan jira. Kaanadaa jirti. Ila qabadhaa meeshaan jala kanaan dawwalaa. Elaa mubee. Dhaga'i. Mubee waan tokko siin jedha. Akka wallaaluma. Dhaga'i. Wallaaluma. Wallaaluma koorratti siin jedha. Dhaggeeffatu. Qabxiidhaan siin jedhaan immoo qabxii tokkitti. Mubee ni beekta. Ati rabbiif jecha namarra waa barbaadda malee ilma namaatiif miti rabbitu dhageettii kana sii kenne ammallee dabalee rabbiin firu ilmoo firofeesara injiinara sii. Namni biyya keenyatti anjimmaan bakka rakkoo nama keenya gaafa namni biyya keenya keessatti wallahi rabbi uuma addaatiin alhamdulillah rabbil alamin uuma addaana ummatina ofiin jedha rabbii koo ana uuma addaana maaliif beektaa takka guyyaa namni gadi ba'ee mootummaa arrabsee qeeqee garagalchu hojjinna garagalchaa ture hin qeeqne hin arrabsine si galee hin mormu hin deeggaru jedheen feesbuukii irratti cichee qabe inni mormu kijibduudha mootummaa jaallataa naan jedha yoon jaalladhe mirgan qabaa bari inni immoo deeggaru dhugaadha kijibduudha shaneedhaa naan jedhaa ture maali yoon shanee ta'e ayyee jedhee hundayyuu rakkoon qabna uumana. Alhamdulillah adda mooqii goobee namni inni siyaasa keessa hin jiru naan jechuu jammareera tokko jedhe guyyaa tokko gadi ba'ee jimmaan akkana jimmas arrabsee jebatu jimmas arrabsiisee hin beeku anatu waan nan galchinetti hin galle beektaa zimmideen ta'a yoo namni mana kootti dhufee eenyu miti dhufee jimmaan arrabsu miti arsiin arrabsu mana kootti wallaggar arrabsu mana kootti nama akkanaa ta'e hin jiraata ture of eeggata si galee ana rabbin eega waan bor dhufuu jiru rabbinatti mul'isa walumaa galatti akka ijoollee jimmaatti jimmaaf maal hojjettee yoo jedhame rabbiif jecha silas ana rabbitu hojjedhu naan jennaan hojjetaara malee namni dandeettii ofiitiin akkanatti ka'ee hojjetee milkaa'u namni dandeettii ofiitiin hin beeku ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa yeroo ammaa kana ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa yookiin namoota akka Jawaar Muhammad yoo ta'e malee birrii miiliyoonaa torbee tokkotti funaanuun hin danda'amu. Dhaga'i. Dhageessa? Birrii miiliyoonaa dhagaan jira. torbee tokkotti funaanuu kan danda'u yookaan Jawaarii yookaan ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa yoo ta'e malee eenyunuu mee gadi ba'ii lafarra kan galadhu miiliyoona afur funaan ni agarsiisa. Hin jiru. Alhamdulillah rabbiin milkii wayii wajjin na uume. Akka gadi ba'ee kadhadhee saalfadhee hin beeku. Akka gadi ba'ee jira hin beeku. Daqiiqaa tokko daqiiqaan Akka jimmaatti akka jimmaatti maal baraartee akka harargeetti gurbaa sana rabbii gargaarsa naa ta'ee naan sagalee ta'ee torbee tokkotti mana kootti milkaa'e akka jimmaatti immoo ji'a lama iyyeetanii feesbuukiin viidiyoon sochoosa waan ta'eef miskuu namoota eeyyuwwa obboleessa keenya akkuma isaa nama rukutee dhaga'i nama araba rukutee nam beeka. Turiin nam beeka. sana abummaas laayivii isaanii dhiyeessanii irraa dubbatanii du'aayii kadhatanii guruppii ijaaranii itti milkoofni dadhabanii kun tabba dhiibuudhaa jedhanii biraa galan kun abummaas lubbuun jiru tokko jedhi lammaffaa
abdii geetaachuu abbabee itti darbee iyyee fi dadhabee dhiise. Sadaffaa mucaan kun ana arrabsee ture. Annama na arrabsee rahmatan qabu. Bilookiin godha Facebook irrattis duruma. Bilook godheeni tun taa'u garatti hin argatu dhabee bari. Akkaawuntii kan biraa banatee mana isaa keessa taa'e. Du'aan jira guyyaa erga duuti isaa ji'a sadii hafe. Ji'a sadii na hafe kala duukooti jedhee akkaawuntii mubaarik naan bilookii jedhee akkaawuntii kan biraatiin dhufee rabbii jedhii fooloo naa deebisee maqaa rabbii keessa gallaan immoo rahmata qaba nama. Rabbii jedhii fooloo naa deebisee naan deebisee fi keessaan dhufee abootu naa jedhii naan jedhee maaliin jedheeni. Akkas arrabseen ture komentii irratti jechuun bilookii na gootee lakki aboona dillaa jedheeni. Amma muna rakkadhee jedhe maal taati? Amata shannatti faradame amata shanii boodee ajjabamuun deema. Akkam akkasi hin ajjeefamtu biiznatillaa takkaa salphadheen beeku. Tuu duraan natti himtanii silaa qaata baata. Amma immoo hamman eegala inshaallah ji'a tokko keessa na fixan jedhe guyyaa 18 keessanii maallaqa isaa riyaala 200 akkaawuntii kuni kafalee mucaan kun bahuu danda'e. Abu Daawud lubbuudhaan jiru kunoo Saawudii jiru. Maallaqa kana harka kootiidhaan Abu Daawuditti argee dhaqanii kafalanii mucaan kun bahuu danda'e. Biyyatti galee jiraadha. Mansuur Shariif yookaan Dustuur mucaa geeraati. Gondoriin Jimmaa waa godheen beeku jechuun geeraadha. Handa keessa Jimmaa waan goone taanaan kutaa Oromoo 11 waan goone jechuudha. Jimma jechuun Arsii jechuudha. Jimma jechuun Wallagga jechuudha. Jimma jechuun amma yoon barbaade obboleesso tokko lama sadii afur jedheetu kaafur bira kaa'ee calluma jedhanii jireenya godhan jiraata. Ani Elaan dhaggeeffatu. kabajan qaba. Dhageessa maaliif ililliin hin jiru, leenci hin jiru, wanti irratti natti naafisan hin jiru. Siigala amma Mubaarak Musammaa kaleessas Facebook inda'uun ergan TikTokitti galee gargaarsan dhaabiyaan. Facebook irra taa'ee Dhugaa. iyyee iyyisiisee boo'ee boochisee ummataaf sagalee ta'aa ture malee hadha namni leenca naaf kennu jara namni TikTok irra jiru kuni isuma Facebook irratti nu dhagahaa ture malee hojii keenya nu jala jiru warra leenca nu kennaa jiran hojiinuma kaleessaa nu hojjetaa turre. Deebine miskuu siin jedhe dusturiin siin jedhe lama lubbuu nama lama rabbii gaditti sagalee ta'ee fi baraaramaniiru tokko jedhe. Mee haamilee maaliitiinanii arrabsama. Deebi'ee Alii Idris rabbi rahmata isaa godhu kan adda biyya galee du'e amata meeqa na bira taa'e sadi yoon lakkaa'e hin fixu gatii ta'eef kutaadhaaf feesbuukiin koo ragaadha footoo jira. Amma mubee. Gabaabinaan ijoollee Jimmaa dhaggeeffadha. Naawwii Jabal Akmal yoo gadi ba'anii dhaga haala dhaadannaa miti sodaachisas miti. Ijoolleen Jimmaadha. Yoo ani obboleessa keessan ta'e yoon haqa walirraa qabaanne Naawwiiniif Akmal gadi bahanii akkuma maqaa kiyyatti gaazii naqan deebi'anii hin dubbatan yoo ta'e boriif seenaadhaaf lafa kaadhaa. Isinis seenaa lafa kaadhaa. Kana booda dhaggeeffadhu waan akka barsiisatti. abbaanatti tollee sagalee hin ta'u. Hoigaa abbaanatti tolee sagalee hin ta'u. Abbaanatti tolee sagalee hin ta'u. Ana Viidiyoo jedheen ture anillee. jarana Oromoon akka Jimmaatti miti kan inni jaallatu jarana. Annama kutaadhaan annama dogooduu miti. Dhageessa nama namni naa hojjetu miti. Nama leenca argachuudhaaf waa hojjetu miti. Nama abaaboo fudhachuudhaaf waa argachuu miti. Kaleessan Facebook irratti yaa ture utuu wal beennu. Mubaarak jechuun wallaahi laazim abdii waa sitti mu abdii jara kan ittiin natti boonsanu malee kan ittiin mataa gadi qabatanu miti ana. Meenare al
kuna daga simu be. Naawwii jaban. Dhagee egaa fixeera. Maal maqaan isaa obboleessi keenya? Naada waleera. Naada walee Mubaarik rakkoon qabaa. Rakkoo akkasii akkasiin qabaa. Hidhameen jira. Ijoollee Arsiitiyyuu ijoollee gurbaa Amaara tokko wajjin wallolanii. Walloltaan jira ammoo dhimma arsoomaatu hin ta'in dhimma Oromummaati. Mucaan kuni nama mootummaatti duula banaa turedha. Yeroo tokkummaa jechuudha. Nama mootummaan jaallannedha. Kun immoo mirga isaati. Ana akkaataa namana. Anaan akkuma rabbii deeggartoota mootummaa jaalladhu warra mootummaa mormus ijuma bitaaf ija mirgaati ana keessa nan galchu. Kanaaf ragaan hojiiruma kooti jechuudha. Mucaan mootummaa mormaa ture akka jarraa ta'ee qabameedhaa gale akka jarraa ta'ee ittiin wallole. Erga wallolaniin booda ilmaan Oromooti kan ittiin wallole dhimma Oromummaatiin malee dhimma Arsoomaatiin miti jedhee itti galee akka jarraa ta'ee ija keessa dhahee mucaan iji isaa jaame gurbaan wala soddaa kun jechuudha. Sana booda mana hidhaa gale. Mana hidhaa keessa jiru sila mana hidhaa wanjalanyaan itti namutti geeffamee hidhame. Kuban qaba amma kana jechuudha. Maal wayyaleen jedhe haati obboleessu jimma qofaaf hin dhalanne ummata Oromoo hunda qabda. Jiru kun olaannan jedhedha. Ummanni Oromoo hundi si beeka waan ta'eef miidiyaa irratti. Wallahi ijoollee Arsiis ijoollee Harargees Oromoo wanti jedhame hundi si jaallata. Ati nama ummata Oromootiif falmaa ture Oromootiin. Rakkoo qabaatiin si miti yoo waa tokko yoo hojjenne hin baataa jedheni. Ishii jedhee tuteenyu anamma gargaarsa meeqan qaba beektaa amma isa kana. Amma isa kana gargaarsa sadiin qaba. Kan na eeggatu kanan boqonnaatti fudhataaru kanan callisee ilaalaa yookiin du'aaf jireenya keessa kan jiran jechuudha. Tokko obboleessa keenya isaa argee biyya Finfinnee keessa taa'ee intiraan kaleen lamaan isaa fiil ta'e. Borii oduu itti komatamuuf hin deema. Rabbiin natti fuudhe. Dhalaa dhaggeeffatu. Harka kanarraa fuudhe dhaggeeffatu karoora isaan duraan sitti maaraati. Deebi'ee ijoollee sikkoo manta ijoollee asii kana lamman mana hidhaa turan tokko ba'ee tokko achi taphee. Deebi'ee obboleessa keenya yeroo jirtitti makiinaa namaa kireeffatee ittiin hojjetaa ture fuudhee qilee seene na eeggata. Ani riba qabu amma warri kun danda'utti galee dadhabu dhiisutti riba qabu. Riba itti dhabaa bari'a dubbii nama. Tolee. Mucaan kun na gaafatee na maal jedheeni. Hubee naan jedhee dabale. Naawwii keessa jira. Waliin haasa'aa naan jedhe. Ijoolluma keenya tokkoon waliin haasa'aan jedhiniin jedhee dhaggeeffadhu. Wallahi wa billahi yoo naawwiin viidiyoo natti baase sagaleen qaba jedhe miti abdii geera sagaleen qaba viidiyoon qaba haa jedhe anaanis kaleessa. Sobaa wajjin qabame naawwiin namni mana gahu wadalli. Sobee uummata sobsiise. Viidiyoo keen qaba naan jedhe nama kuma dhibba tokko irratti waraabamee jira viidiyoon na biraa amman gadhiisaatiin nan dagadhe. Viidiyoon sirratti ragaa qaba sagaleen sirratti ragaa qabaa naan jedhe. Yoo naawwiin sagalee an ittiin Oromoota Jimmaa hin gargaarsisu jedhe fide Jimmas miti namas miti guyyaa tokko ija keessanitti gadi hin bahu waadaan koo waraabbataaf nan beeka lafa kaadha. Ijoolluma keenya dhagee waan jedhe sitti mara fixeera. Na yaa Xaahiroo ko ijoolluma keenya natti hin fidini jedhe. Ijoolluma Jimmaa aktivistoota waliin jettu tokko natti hin fidini jedhe. Inni waan haa godhu hin jiru. Sigale jennaan dhaggeeffadhu jedhe argaa turte duraanis yeroo nan gargaarsa namaa godhu dhufanii na wajjin garsiirran ta'anu. Yeroo nan gargaarsa ijoolluma Jimmaa godhu iyyuu akka waan an qotti Jimmaa bakka bu'u ana qofatiyyuu taa'ee iyyee boo'a. Kunoo ijoolleen Rabbi rahmata isaa godhu. Ijoolleen lama obbolaan haadha jalaa qabamanii Liibiyaa keessa ji'a 9 gaafaniyyuu namni na amanuu didee nama dhufee ijoollee Jimmaa jedhee dubbadheeraan kanaan dura laatu ijoolleen kun hin du'in. Ijoollee Jimmaa kottaatii na wajjin ta'aa neerra ijoolleen Jimmaa jedhee ragaa naa taatu ijoollee ko. Neerra ijoolleen
ijoolleen jimma nooti siifan yoo jiraatte erga meerre ijoolleen jimma kottaan wajjin taa'aa jedhee kadhadheen dadhabe siifanii waamee arrabsee jarmaniin jirti siifa yoo jiraatte lakkoofsa torba baraatti erga ijoolleen keenya maaliif mucaa kana irratti nan gargaarre edeen ije eenyu nan baana fetta ummata jimma dhagay ummata jimmaa tun ta'in dhagay tokko sii tokko naawwiidha tokko jadiiraadha tokko maali warra sagalee qabaru nan jedhe maleen ijoollee ummata jimmaa hin jenne dhagayga fixeera ijoo ummata jimmaa oromoota jimmaati akkanan ta'u hin jenne garuu ammas taanaan boris akkuma kaleessa jedhe xaayiroodhatti xaayiroon maaliif jennaan akkanan godhan dhufanii na wajjin yeroon kutaa biraa gargaarsus dhufanii gastiira na wajjin taa'uu didanii yerooni ijoollee jimmaa ati asa kan harka keessa jirti Ali Idrisiin warri kayroo keessa jiran nama sadii malee namni dhufe ijoolleen jimmaa mucaan kun kutaa keenya jedhee narkatti ilaale hin jiru garaan na gubateeraan jedheni jennaan mu beekoo jedhe nan beekaa naan jedhe yaa rabbi ati nagaa kooti nan beekaa dhiisati amma akka taati sagalee naa ta'a jennaan maal maqaan isaa naawwiin jedheen amma wana malee gaarta walitti kaan jechuun naawwiidhaan maal irratti waa'ee mucaa irratti malee anaaf naawwii jechuun nama Saawudii taa'ee akka dhuunfaatti wallaahi maallaqa naa liqeessee beekudha inni illee dubbanne la nama rakkinaa naa qaqqabee jiruudhaan galata namaatiin dagadhu dhaggeeffadhu rakka'ee jennaan nama naa liqeesse naawwii Saawudii taa'ee oolaa eegereetti eege an kabaja guddaan qabaam naawwiidha hoggaan keenya okay fixxee dhageesse naawwii walitti buuse an dhimma dhuunfaan qabu yoo inni rakkoo biraan irraa qabaate malee waa'ee sagalee namaa ta'uutiyyuu maaliif ijoolleen keenya sagalee nuun namaaf hin taane irratti anaaf naawwii walitti buune achuma keessatti utuu gurbaan naga'u achuma walitti nu baasee bilbili cufame malee waa biraa wal irraa hin qabnu. Akmal namni gurra isaatii waan hin dhageenye tokko akkamitti ragaa namatti ba'a. Okay, anis ragaa sitti baay'ee dhaggeeffadhu. Fixeera. Dubbadhu biqilcha. Okay. Jalqaba irratti mube nama sagaleen isaa dhaga'amu tokko namni waan baay'ee jedha. Nama biyya keessaa qabeenya tokko horateyyuu abbaan abaluu yuusee fidee abbaan abaluu shirkii shaarrakee fidee abbaan abaluu xonqaayee hojjetee fide jechuun namatti dhiyaata malee namni waan gaarii hin jedhu. Ati dalagaartu kana rabbi of gargaarsifattee rabbi sagalee kee dhageessifnaan sagalee kan kee kana rabbi dhageessisee jennaani namni siya namni sagalee kan kee siya mezim yaadadeeru namni sagalee kee si dhaggeeffata jechuudha. Ati waan ummata Oromoo biratti baaflixa Oromoo kutaa 11 ija duratti si laallatuuf waan beekamaa taateef jaalala keerraa namoonni cinaan tokko waan baay'ee siin jechuu danda'a. Amma namoota 1,000 tas jala jiran namoonni 500 yoo deeggaraa kee ta'an namoonni 300 immoo si arrabsuu danda'a. Sababoota namoota 500 si jaallatan kanaatiin namoota 300 si arrabsan kanaaf obsa gochuu qabdaa jechuu garaa bal'ataa deemuu qabda jechuu. Kana gatii ta'eef mucaan kun akkuma beekamu amma dura akkuma yeroo darbe sagalee ta'aa ture osoo mana hidhaa hin galin. Ani akkuma beekamu bilchiqinnaadha. Garuu burqaan keenya fooni Oromoodha. Dhaaba fedhe deeggarus Oromoo hin deeggaru dhaabni deeggaru kun bori injifatee Oromoon irraa adda facaate tokko ta'uu isiitu mala. Yookaan dhaabni ni deeggaru sun bor dhaaban deeggaru kana injifatee Oromoo waan waliin dhabde argattee tokko ta'utu mala. Dhiiga keenya tokko waan ta'eedhaaf. Kanaaf gaafa bakkee jiru kutaa fi amantaadhaan osoo adda waliin qoodiin sagalee uummata Oromootiif erga ta'aa ture. Har'a rakkoon mucaa kana obboleessa isaatiif yookaan maatii isaatiif jedheeti miti. Erga mudannoo kana jara soddaatiin faana wal xumuranii miidhaan garaagaraa achi keessatti raawwatamee jedhee namoota 100,000 15,000 achi keessatti lakkaa'amu keessaa erga carraan mucaa kana fuudhee mucaa kana arrabaa fi wal nyaataa wajjin jiraata. Erga dhiigni isaa Oromoodha ta'e achi keessaa baafneeti waan biraa booddee itti deebina. Kanammoo kan naa ta'uu qabu achi taa'ee mubeen kiyya eessa gore mubeen takkaa nagatee hin beeku jedhaati jira.
jennaan mubeetti nan dhaqee yaada kana ibsadhu rakkoon hawaasa Jimmaa yookaan rakkoon Oromoo Jimmaa ana ilaallatu erga kana jedhe mubeen yoo kana jedheera ta'e rakkoo hin qabu anis jedheera viidiyoo sirratti hojjedheera la mucaa baafanneeti booddee sanaa yoo wanti nu jennu jiraate mubeerraan yaada qabnu mubeedhaan dhiyeeffannaa maaliif yoo taate mubeen kan Oromoo kutaa 11tti malee kan Jimmaa miti kan Arsii miti gaafa Arsii madaa'u Jimma yoo hin dhiiginiif Oromoo miti gaafa Jimma madaa'u Oromoon Arsiis yoo akkam wal arrabse inuma dhukkubsata xiqqoo isii jechuudha maaliif lafa jiraati lafee jiraati waan ta'eedhaaf kanaaf rakkoon taa'eroo gaafa wanti immoo xiqqoo sitti nama fachiise akka nama tokkotti gaafati deengadda dubbattu dhagaatiin ture rakkoo baay'eetu wal taatee jira rakkoo lammaan sadan tokkotu jira rakkoo lammaan sadan kana xumuree jennaan mucaa kanatti deebi'atiin guyyaa sadii booda bakkaanan gaa nan xumuraa fi yookaan nan jalqabsiisa waan jettu wayina raba keerraa dhagaye jechuudha. Kanaaf immoo somni yoo agamdanate dhugaa hin injifatu abbaan fedhe sobaan sirratti haduulu. Abbaan fedhe sobaan sirratti duulus. Amma viidiyoo ijoollee wal na arrabsiisurra komentii irrattis feesbuukii irratti of argeera. Namni na beekanu rabbii jara haa jaallatu mubee irraa kun hin baay'enneen eegnu ragaa jedhani tokko ragaa barbaadaaru. Inni immoo maal jedhe viidiyoon qaba kunoo waraabadhe annaawwii irraa kaleessa sagaleen qaba viidiyoon qaba jedhe atillee amma kana ilaarta sagaleen qaba viidiyoon qaba naawwiin Afisaali ol gadi nama yaada afidu sagalee viidiyoo sana Afisaali galchi nama yaada guddaa buqqisiisuu danda'u tokko galchime Afisaali. Okay. Abdi galatomi Mubarak na galchuu keetiif guddaa ulfaadhu obboleessa koo baga nagaa an jiraatte. Obboleesso Mubarak Abul Fayid dubbii keetti deebita tuuti eegalin abdii geera. Mee ijoollee Jimmaa ani ijoollee Jimmaan jaalladhu du'a jaraan hawwaa dhukkuba jaraan hawwaa waan an godhe illee himuun barbaanne namni nageenye riyaala 1,000 Saudiin gargaare ani mucuma akkaneettan kana mee namni firas ta'ee obboleessa namni riyaala 1,000 taayiroo gargaare asaba'u dachaa sanaan gargaara ammas riyaala 1,000 gargaare mucaa warra amma maali beekamu akmalis ta'e naawwis ta'e warri holola sobaa narra tololu obboleessu an akka Jimmaatti kan rabbilamuudi rakkoon ati qabdu osoo namni si jaallatu dandeetti nama dhaggeeffachuu anuti akka nama tokkootti gargaarra ati sagalee nuu ta'i ati hayyuu Oromooti abbaan fedhe waan siin jedhe waan fedhe yoo jedhe sittiin qabatu ol siin dabalu gassin butu abbaan fedhe hojii keetu sabboonummaa sii kenna malee jechoota namaa yookaan jechoota kan koo miti. Ambadiina sitti balleessa yoo jiraate mubee dhiifama waan akkana jechoota namaarraa dhagayeetiin sitti mufadheen jiraan waan tokko ati garuu ennaa asaa namoota si arrabsanii kana namoota muraasaaf jette waan kana jettu namuma olii gadi miliquu barbaade fakkaate amma anis afaan qofaan sagalee taanaaf hin jenne kunoo yoo doola 100 taates ofirkaan qabu wallaahi nin gargaara wallaahi mubee nan gargaara kana irratti na laala kanaaf rakkoo mucaa kana of dura buufannee kaanee akkuma rakkoon Oromoo ergasii siquuqee jennaan halkan guyyaa iyyitu sanatti iyyitee gaafa kaan iyyinee mucaa kana baafannaa yaada jechuudha malee namni waan barbaadetiin jechuu danda'amu beeku maal taate Abdi meetara adubbannu obboleessa koo galatoomi sagalee keetti baay'ee natti tola yaadni kan kee Mubarak yaada tokko lama utuu waan dhimma irra jirturraa ittiin seenini waan kana duraarraa sababni an lakkoofsa 7 barreessee si ergee fi dhimma ijoollee Liibiyaa irratti jecha ati jette sanatu dhugaa akka ta'e si dhugoomsuufani nama kana duratti kanan seene. Gaafa ati siifanii wajjiniin teessee ijoolleen Jimmaa seenaa kottaa gastii na bira taa'aa jettu keessaa tokko ana namni seene galgala wayiitii yeroon suni. Garuu yeroo dheeraa waan hin Abdii koo please wal dhaggeeffanna obboleessa koo. Si galee? Mubarak waan ati hubachuu qabdu. Jechi namoota tokko hojii keetii waliin madaalu. Bakka kana bayi. Maaliif ati kan hojjetaa jirtu sababallaa guutuu biyya sana qabatee jiru rakkoo isaa wajjin bira dhaabbataa jirtu. Kana uummata si beeka malee jecha nama tokko lamaatiin hin madaalamtu. Naawwi waan fedhe siina jedhu, Abul Fayid waan fedhe siina jedhu, Abdii waan jedhu jechi namaa hojii kee irraa boodatti si deebisuu qabu. Maaliif tokkoffaa ati khayriin ati hojjettu rabbirraayi. Lammata
ummanni kan kee hojii keetiin si beeka. Amma maalii jedhe gara dubbii xumuraatti deebina. Mucaan kun rakkoo keessa galeera. Namni ilma namaa ta'e immoo rakkoo keessatti ilma namaa laaluu hin danda'u. Badii mucaa kanaas haa ta'u, badii saahiba isaas haa ta'u, maalis haa ta'u, mucaan achi gadi bahee ka'ee wal gargaarree achi keessaa gadi baafneeti booda sanaa jara keenya dubbii kana waan bor namatti dhufu hin beekanu adaba haa godhannu, arraba keenya haa qusannu. Ilmi namaa waan hojjetu taa'ee halaala taa'ee wal madaaluu hin danda'u. Ana akkan itti jiru anatu beeka. Kanarraa kana rabbi beeka. Mubaarik immoo wanta inni hojjetaa jiru immoo gara gargaarsa uummataatiin uummata bal'aa beeka. Kanaafuu jennaan obboleessa keenya kana adda qarshiin gaafatame akka nagayetti qarshii riyaala 50,000 nagaye kalees kijiba ta'uu dhugaa ta'uu beeku. Qarshiin kun immoo yoo rabbi nu gargaare mataa keenyatti riyaala 1,000 yoo fudhanneeyyuu nama 50 jechuudha. Mee as laala nuun immoo nama beekaan. Sababa kanaaf obboleessi keenya kun mana hidhaa sana keessatti dararamuu qaba. Rakkoon taane dhaga'uu qaba. Ta'uu hin qabu. Namummaan keenya nutti dhagahamuu qaba. Si galee? Kanaafuu obbolaa koo wanni isin gootanu yeroo ammaa kana haasaa isa walirratti wal arrabsan isa dhimma adda addaa keessa galuu dhiifne as baanee teenyee qarshii buusuudha qabna. Anarraa eegali. Tokkoffaa anarraa eegali. Abdiinis akka jedhaa jira. Mubaarikis guyyaa addaa bor iftaanirraa ati wantoota sitti dhaga'amu mara hojjedhuuti. Haala mucaan sun gaafa duraa achi keessa inni gaafa silaa duutitti murtaa'ee jennaan achi keessa gadi ba'e sun hin beekta. Haala kamiin akka bahuu danda'u haala mijessi wantoota barbaachisaa ta'e gargaarree achi keessaa bahuudha qaba. Dubbiin xumuraa kanuma malee nu waan namni si arrabsu dhiisi. Namni yoo waan badaa siin jedhe rabbi irraa argata. Yoo gaarii siin jedhes alhamdulillah galatoomee dhiibu. Hojiin kan kee rabbii biraayi malee nama biratti si madaalamu wama tokkotti ilaale. Kan si jiraachisu, kan si oolchu, kan si bulchu, kan hojii kana haalatti si mijeessee jennaan ati hojjetaa jirtu rabbi tokkicha. Kanaafuu dhimma biraa keessan galini gara haajaa keenya taaseennu. Isa wal duraa duuba jira jettu immoo haala pirogiraama si mijatuun fakkeenyaaf akka taphni waliin koman akka namni waliin namne rakkoo wal caalti. Fakkeenyaaf rakkoo wal caalti. Amanni namni ati kaleen lamaan irraa rilaaks bitee suunfaa ka jettu ammummas akkaataa inni sitti fakkaatuun wal duraa duuba isaa eegiiti ittiin waami achirratti waan dandeenyu wal bira dhaabbanna malee komaa sagaan keessaa akkatti galtu qofan barbaada Mubaarik galatoomaa ulfaadha. Ayyee. Ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام حبيبي إكرام كليسنا ويني رو قصدي كون رجلو رقاما لما مبارك تقابا جدي Mubeni ani mata jima ningargaru jadi video jirawan gejala saja kita kata turre koraganu fidene gacani turre mal jadi raqama liqaba jedin raga kita mata jima dukkugotin mata jima duso mata jima wan nang tranan taisi su angargaru barbaru wan rege jette mal dubbatte jede raga video qaban jenne enan raga video qaba si fidun danda jede achi bae ke mo amos mo debie mu benutti ni ali fiji tati imki video son sobata udanda fa anje daga be fe debie jede mo enna ti mora guma sana na fidana video male tedi de kabdena video bakka fe dura be mele jede ram na win jede raye jala jira ya tura nu dage fatatu galato mul fatu habe Mubarak wanto ko badu galato mi Ikram Mubarak asbay me video ba ndo asbay me habibi kiya awato kitin sirra du badde ma sirra du bajuru yalla ayye warawa balle sirra du baddu isa wan balle sirra du badde ma nabek tamdi waler kaya ne dinka hada ke dini yade abba kir kaya de ngutat rabbi rahmatu jarahu harayo ati wa balle sides jechaniti wasinjedo arabaniti wasinjedo en kabo si arabsu sinado garu an mali fi hojete nahwini fi mube mira ke tangali mira ke takati kal tufimti kana kan ndubadde
naawwiinii fi akmal maqaa kee addunyaa kana irratti social media sila jiru dhiisiti social media haddisii bananii maqaa kee balleessuu hin danda'an maaliif tokkoffaa rabbiin bilaa galata guddaa isaa qabda lammaffaa uummata oromoo biraa galata guddaa isaa qabda onnee keenya keessaa galata guddaa isaa qabda galatoomni sana rabbiif sii dhiibna amma lakkaa oolte caala kanatti lakkoofne nuti beenna kanatti baadiyyaa keessaa mana uummatatti ijaarsifte kanatti eessatti goote kanatti karaarraa kaaste warra liibiyaa warra suudii gaafa nuu jecha feestaalii uffattee gaafa nuu jecha kubzii goggogaa nyaattu tokko wanti nuti dagannee jiru habibii kiyya hadha immoo naawwiinii fi akmal akkana naan jedhani jedhee mubeen nama aamileensaa cabuu ta'uusaatu na gaddisiise dhaggeeffadhu habibii kiyya anin kun ijaamaa waa hin beenne anin kun kaleessa ennaati suuraa gaatiraatti suuraa kaastu balbala suuraa keetii dhaabatee kaameeraa waan guddaa godhee sirkatti ilaalu ijaamaan kun har'a wallaalaan doofaan gadi ba'ee yoo waasii jedhe ati anatti aamlee cabuudhaan qabdu garuu xaahiroon kaleessa waan fedhe isa ta'u waan fedhe isa deeggaruu xaahiroon har'a cinqii keessa jira wanti ati gochuu qabdu wanni haadhaa fi abbaa keetiin si qabee amma sitti dhaamadhee deemu guyyaa 2 fi 3 keessa waan nuti qabnu nu gaafadhuuti isii shuroodhaan nyaannu isii kulsiidhaan bitan dhiisne xaahiroo gargaarree xaahiroo achi keessaa baasnee biyyaan hageenyu bas akkati jimmaaf taatuu fi akkati jimmaaf hin taane nutu si beeka waan ta'eef ati jimma keessatti dhalattullee jimma qofaaf hin dhalanne eenyuuf dalagaa turte eenyuuf hojjetaa turte boris akkati hojjettu abdii guddaan sirraa qabu amma ajandaa biraa tokko hin barbaannu isa siin jedhames immoo yoo dhuguma nuti mubeen nuuf jecha taabe nuuf jecha taare jennee yaanna ta'e maqaa keessa nuti qulqulleessa bakka diba'e naawwinis nurra darbee eddee dhaquun qabu akmalis nurra darbee eddee dhaqu tokkollee hin qabu isinirra darbinee deemna yoo jedhan immoo akkuma nurra darbanii deemanitti nurra darbanii jiraachuu nuun ala jiraachuu danda'u naawwiin hoo dhugumatti dubbii kana jedhee jiraate video nuun as nuun abahu video as hin ba'u taanaan naawwiin dhufee dhiifama gaafatu taanaan nuti qeerroon jimmaa fi ijoolleen jimmaa hawaasni oromoo naawwii akka itti dhiifama gaafachiin nutu beeku ilmi namaa kamuuni balleessa kamuuni dogongora naawwiinii fi xaayiroon waddanyaan tarii hiriyaa isaatiif jecha aarii waan biraa keessa galuu ni danda'a garuu immoo ani har'as boris mubeen kana jedha jedhee hin yaadu hin fudhadhus hin fudhannes amma wanti naa gootu nu beeku guyyaa har'arraa kaasii ati ija Kolayaan assalamu alaikum. ani wallaalaan kun karaarraa dabe boru eenyuun na gorsa mu beeku وعليكم السلام ورحمة wallaalaan kun hadha ka'ee yoon bakkeetti dhukkubsadde ati kaleessa abbaa kiyya harkaa fuutee afaan kee addee ani abbaa kan kee harkaa fuudhee afaan kee addeera eenyuun karaarraa na kaasa mubaarik har'a gaafatti dubbiti xiqqoo isiitii aartu Hafiz Okolato mee dhugaa dubbachaa jirta. Nanti tak ada Demi ada dia. Bisa kan aku habibi ko. Ani wantan sirra heegu adara imamma adara ajum samma. Enari mube. Disi enari dubbi wallala achumatti gatiti taa'iro achi keessa baasnee kaane dubbii kanatti deebina. Ani mucama jaamaa ati kaleessa guddiste. Har'a qilleensi biyya Arabaa foonna guddisus. Har'a deebi'ee si gorsuu goote deebi'ee kana sitti dubbachuu goote ofitti qaanfataan sitti dubbataa jira. Ani mubaarikiin ol jedhee waa gorsuu miti ol jedhee ilaaluun sadarkaa kiyyaati miti. Narraa waan hin eegamne. Garuu nu beeku haaliin bakka tokko tokkotti hin barbaachisu liqimsuudha. نبي ربي صلى الله عليه وسلم صحابان تقول لك يا إرجما ربي ما لا قرصت جنان لا تغضب لا تغضب لا تغضب جل يا رسولي هين آرين جلان الرجودة وانت إيمانك سيكابو الرجودة وانت جرينا سيكابو هاري قد لجنسو إمو وانت تبيكو كابدو نما جبافي نما غاري تواني سادو بتام وصونا ما بداتاتي وصونا ما بوهان كمنتاتي والله إيادة حبيبي namu mti bakkati olte bakkati bultu yaadatu hin jiru amma moo beeku dubbii kana dhiisi aarii kana dhiisi tukurati xaahiroo irratti goonee xaahiroo achi keessaa gad abaaf kanuma sitti machuu barbaada qaalii koo yoo natti mufattee barbaada غلطوں میں لگتا ہے کو غلطوں میں Hafiz Okolato mee yeroo tokko jaganaa kenna. dubbadhu kiyya